Akkam jirtu barattoota kun koorumtuu birraa barnoota isiniif dhiyaatura. Har'a barnoota Ikoonomiksii kutaa 9ffaa Unit 2 The Basic Economic Problems in the Economic Systems kan jedhu isiniif qabannee dhufnee jirra. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun kan dhagamsiisan jechaa warreen nu duukaa jirtan immoo like akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuun kan dhagamsiisan jechaa kallattiin gara viidiyoo keenyaa har'aatti isin dabarsa. Erga viidiyoo kana ilaaltanii fixanii booddee jechoota kana ja'aan isaanii akka hubattan cheek gochuu qabdu jechuudha. Maaliif jechoonni kun baay'ee barbaachisoo sababa ta'aniif jechuudha. Akkas jedha mata dureen xiqqaan jirutti jalatti The Basic Economic Problems. Basic Economic Problem warreen jedhaman warreen kana sadanii. Eenyudha isaanis tokkoffaa scarcity jedhama. Lammaffaatti choice, sadaffaa opportunity, cost warreen jedhamu jechuudha. Warreen kun sadan basic economic problems jedhamu jechuudha. So warreen kana tokko tokkoon ilaalla. Jalqaba irratti scarcity kan jedhu. Scarcity reflects the imbalance between our wants and the needs to satisfy those wants. Scarcity kan jennu wantoota imbalance ta'an wantoota waliin jibbilaman agarsiisa. Eenyufeen tokkoffaa our wants gaafa jennu fedhii keenyaa fi kan biraamu the means to satisfy those wants. Kana jechuun maal jechuudha? Fedhii keenya guutuudhaaf warreen barbaachisan warreen kana lamaan gidduu imbaalaansii gidduu isaanii jiru kan agarsiisu yookaan reflect kan godhu maal jechuudha? Scarcity jedhama jechuudha. Note akka jedhu. Scarcity does not mean shortage. Scarcity jechuun kallattii maal jechuun shortage jechuun hanqina jechuun kallattii maaltu adda isaan godha? Scarcity fi shortage isa jedhu wajjin ilaalla. A good is said to be scarce if the amount available is less than the amount people wish to have at zero price. Asirratti zero price jettu. Maal jedhaa? Wanti tokko gudiin sun amma fakkeenyaaf burtukaanadha jedhu. Burtukaanni tokko scarceedha jedhamuudhaaf maal ta'uu qaba? Amma dhalli namaa barbaadu, amma fedhiin dhala namaa barbaadu gaditti argamuu qaba. Tokkoffaa akkasidha. Tokkoffaa maal ta'uu qaba? Amma dhalli namaa barbaadu gaditti ta'uu qaba. Kan biraan maal ta'uu qaba? Zeeroo piraayisii irratti wanta argamu ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf burtukaanadha yoo ta'e gudichi amma fakkeenyaaf tokkoffaa burtukaanichi maal ta'uu qaba? Amma dhalli namaa barbaadu gaditti. Amma nama 10tu jira taanaan namni tokko barbaade taanaan burtukaana 10tu jira taanaan nama immoo 20tu jira yoo ta'e nama hunda waliin gahu. So burtukaanichi meeqaa gadadha jechuudha? Amma dhalli namaa barbaadu gadadha. Isa tokkoffaa guuteera. Garuu isa lammaffaa immoo maal jedhaa? Zeeroo piraayis tola ta'uu qabaa jedha burtukaanichi. So burtukaanichi toladha taanaan iskeersii jedhama. Garuu tola miti taanaan wanti burtukaanichi maaliin jedhamu jechuudha? Iskeersiin jedhama. Maal jedha malee? Shoorteejii jedhama. Shoorteejii jechuun immoo maal jechuu akka ta'e haa ilaallu. On the other hand, we say that there is a shortage of goods and services when people are unable to get the amount they want at prevailing price. Prevailing price irratti. Prevailing price jechuun gatiin kennameefii jira. Amma burtukaanichi birrii 5dha taanaan namoota 10tu jira taanaan burtukaanii immoo 5tu jira taanaan namoonni 10 sun birrii isaa ofirraa qabu. Garuu immoo burtukaanichi hin gahu taanaan isa akkasii shortage jedhama. Birriin isaa maalidha jechuudha? Birriin isaa murtaa'aadha. Zeeroo miti. Inni akkasii shortage jedhama. Scarcity kan jennu garuu zeeroo piraayisii irratti tola kan ta'e. Amma fakkeenya scarcity fudhannee ilaalleeti qilleensa qulqulluutu fudhannee ilaalle qilleensi qulqulluu toladha. Zeeroo piraayisii jedha. Kan biraan immoo biyyoota gurguddatan keessattitu fudhannee ilaalleeti qilleensi qulqulluu hin argamu. Poolituudidha waan ta'eef jechuudha. So amma dhalli namaa barbaadu gadittidha jechuudha. Sababa kanatti qilleensa qulqulluu ta'e maal jennee waamuu dandeenya jechuudha? Scarce resource jennee waamuu dandeenya jechuudha. Scarce warreen jennu warreen zeeroo piraayisii irratti argamu akkasumas immoo amma dhalli namaa barbaadu gaditti warreen ta'anii jechuudha. Warreen akkasii scarce jennee waamu. A shortage is a specific and short-term problem. Shortage gaafa jennu ammas fakkeenya burtukaanii namoota 10 fi burtukaanii birrii 5 isiniin jedhe sammaa keessatti tokkoffaa ispeesifii naannoo tokko irrattidha. Amma fakkeenyaaf ganda akkasitti gurguramaa jira ta'uu danda'a. Ganda kan biraatti yookaan immoo biyya kan biraatti yookaan naannoo kan biraatti immoo akkasumatti ta'uu danda'a. Meebiyyuu burtukaanii sun irra darbuu danda'a amma dhalli namaa barbaadu gaditti jechuudha. So isa akkasii maal jennee waamna jechuudha? Shorteejii. Shorteejiin kanaafiyyuu naannoo murtoofte keessattidha malee akka waliigalaatti miti jechuudha shorteejii kan jennu. Kan biraa immoo short term
problem. Yeroo xinnoo fira. Amma fakkeenyaaf namtichi inni gurguru suni yookaan naggaadiin sun maal gochuu danda'a? Namoota 10 sana keessaatii namni 5 bitatanii dhuti. Namoonni 5 hafan immoo qanii biraa bitachuu danda'u jechuudha namtichi fideefi. So yeroo xinnoof bichaadha shorteejii kan jennu. Iskeersitii kan jennu garuu maalidha? Tokkoffaa yuunivarsaali akka waliigalaatti. Qilleensi tokko faalamee jechuun ganda akkasiitii faalamee ganda akkasiitii qulqulluudha jechuun miti. Akka waliigalaatti faalameera jechuudha. So iskeersitii kan jennu akka waliigalaatti jechuudha. Kan biraan immoo endless problemidha. Endless problemii gaafa jennu yeroo xinnoof miti kan inni turu. Yeroo dheeraaf tura jechuudha. Inni akkasiin maal jedhamee beekama? Iskeersitii jedhamee beekama. Maaliif endlessii ta'a? Neecharii wajjin wal qabati. Neechariin immoo yeroo baay'ee bakka hin bu'u waan ta'eef iskeersitiin maal jechuudha? Endless problemidha jechuudha. Okay, inni kan biraa choice jedha. Choice jechuun maal jechuudha? Isa jechuun ilaaluu dura. Choice kan jennu eessaa dhufa? Jalqaba shorteejiin erga jiraateeti choice'n ni jiraata. Shorteejiin miti. Scarcity'n erga jiraateeti choice'n ni jiraata. Maaliif amma fakkeenyaaf industiriin tokko sukkaara oomishuu barbaade sugar cane irraa oomishuu ni danda'a. Akkasumas immoo sugar beet irraa oomishuu ni danda'a. Itoo amma sugar cane'n hammi isaa xinnoo ta'eeti sugar beet fayyadamu. So choice jira jechuudha. Scarcity jechuun wantichi limitedidha. Zero price'itti jennee ramte. Garuu as keessatti akka fakkeenyaatti akka nu galuu fi akka kompleksii hin taanetti sugar cane fudhannee ilaalla. Sugar cane kun itoo zero price'idha jennee assume gooneeti. Sugar cane kun limitedidha. Amma ta'e bichaatu argama. So bakka gatiin xinnoo ta'ee fi sugar cane kun sugar beet bakka isaa fayyadama. So substitute goon bakka buusne inni akkasii choice jedhama. So sababa scarcity ta'uu isaatiin sababa sugar cane keenya baay'inni isaa murtaa'aa ta'een maaltu uumame jechuudha? Filannootu uumame. Maal gidduu sugar cane fi sugar beet gidduu jechuudha. So choice karaa scarcity karaa kana uumamaa jechuudha. Okay. If resources are scarce, output will be limited. Wanti irraa oomishamu sun scarce'dha taanaan, limitedidha taanaan, outputiin isaas akkasuma maal ta'a jechuudha? Limitedii ta'a. Wanti isarraa oomishamus maal ta'a jechuudha? Limitedii ta'a jechuudha. If output is limited, output isaa immoo limited yoo ta'e, we cannot satisfy all of our wants. So a choice must be made. So outputiin keenya limitedidha taanaan immoo amma sugar cane keenya kiiloo 5 bichaa oomishuu danda'a taanaan namni immoo kiiloo 10 barbaade yoo ta'e fedhii keenya nu hin guunne jechuudha. So fedhii keenya nu hin guunne taanaan immoo bakka sugar cane sana wanta biraarraa oomishuu fayyadamna jechuudha. Sukkaara wanta biraarraa oomishuu fayyadamna. Achi kun immoo maaliif jechuudha? Kun immoo choice kan jennu kan inni ibsaa jechuudha. Sababa kanatti kan choice'n uumamu jechuudha. Okay. In short, scarcity implies choice. Bakka karaa gabaabaa maal jechuudha? Scarcity kan jennu maal fida jechuudha? Choice filannoo fida jechuudha. Which in turn implies an opportunity cost. Kun immoo maal fida? Filannoon kun immoo maal fida? Opportunity cost. So opportunity cost jechuun maal jechuudha? Asa jedhu sadaffaa irratti ni ilaalla garuu ammaaf xiqqoo bishaan dubbannu waa'ee isaa. Opportunity cost jechuun amma sugar cane fi sugar beet keessaati sugar beetiin filadhee miti sugar cane nan dhiisa. Sugar cane'itiin kiiloo 5tu uumamuu danda'a taanaan kiiloo 5 sana nan dhiise jechuudha. Inni maal jedhamee beekama? Opportunity cost jedhamee beekama. Inni dhiise suni opportunity cost jedhama jechuudha. Amma sugar beet'itiin gaafa oomishu kiiloo 10 argadhe yoo ta'e sugar cane'itiin utuu oomishee argateeti immoo kiiloo 5 argadhe yoo ta'eeti opportunity costiin gosa kam ta'a jechuudha? Kiiloo 5 sana ta'a jechuudha. Asitti scarcity implies limited resource. Scarcity keenya limited resource beekama. Limited resource taanaan immoo maaltu uumama? Limited output. Wanta murtaa'e bichaatu oomishama jechuudha. Wanta murtaa'e bichaatu oomishama taanaan immoo dhalli namaa immoo maal fedhiinsa unlimitedidha. Murtaa'aa miti. Sababa kanatti iyyuu maaltu uumama jechuudha? Dhalli namaa fedhiinsaa murtaa'aa sababa hin taaneefi maaltu uumama jechuudha? Choice'itu uumama jechuudha. Kana fayyadamee oomishu immoo kana fayyadamee oomishu isa jedhutu uumama. So choice'n erga uumameeti immoo maaltu uumama? Opportunity cost. Isa amma sugar beetiin filadhe taanaan sugar cane nan dhiise jechuudha. Kun immoo opportunity cost oomishaa jechuudha. Kana ibsa xiyyaa inni taa'ee jiru kun jechuudha. Okay. Sadaffaarra kan jiru opportunity cost jedhama. Opportunity cost is the amount or value of the next best alternative that must be sacrificed or foregone in order to obtain one more unit of a product. Opportunity cost jechuun akkuma sila maayira amount yookaan value wanta isa nuti dhiisne suni nuu kennuu danda'u.
sacrificed isa goone sana jechuudha. Inni akkasii maal jedhamee beekama? Opportunity cost jedhamee beekama jechuudha. For example, suppose the country spends all of its limited resources on production of clothes or computer. Amma fakkeenyaaf biyyi A jedhamu, amma fakkeenyaaf biyya A jennee fudhanna. Biyyi A jedhamtu kuni limited resource isheen qabdu hundumasaa wantoota lama oomishuu irratti kan isheen xiyyeeffattee jiru. Clothes fi computer, wayyaa fi computer oomishuu irratti kan isheen xiyyeeffattee jiru. So if a given amount of resource can produce either 1 meter of clothes or 20 computers, wanti resource limited ta'e sun kan biyya sanaa kan inni oomishuu danda'u wantoota yookaan meetira tokko, wayyaa meetira tokko yookaan immoo kompiitara 20 qofa oomishuu ni danda'a yoo ta'e, yoo guutummaa guutuutti fayyadamne jechuudha. Then the opportunity cost of 1 meter of clothes is value of 20 computers. Yoo wayyaa meetira tokko dheeratu yoo oomishni maal dhiisne jechuudha, kompiitara 20 dhiisne jechuudha. So kompiitara 20 dhiisuun keenya maal jechuudha? Opportunity cost keenyadha jechuudha. Kompiitara 20 maal jechuudha? Opportunity costidha jechuudha. Okay, note the following pointers about opportunity cost. Warreen armaan gadii pointoonni kun lamaanii waa'ee opportunity cost ibsuu jedha. It is measured in terms of goods and services but not in terms of money. Amma sila gaafa dubbanne sukkaara sana irratti gaafa dubbanne sugar beetiif sugar keenii gaafa fayyadamnu sugar keenii irraati opportunity cost isa kana jenna 5 kiloogiraamii jennuuti sarvisiin nu kennu irrattidha malee birrii isaa miti kan nuti kennu opportunity cost jenna. Amma sugar keenii sun birrii 20 yoo ta'e kan baasuu danda'u opportunity cost keenya 20 birrii jennee keenya. Maal jennee keenya ree 5 kiloogiraam jennee keenya malee gudsii fi sarvisii isaa keenya malee birrii isaa miti jechuudha kan keenya gaafa opportunity cost jedhamu jechuudha. Inni kan biraa it should be in line with the principle of substitution of one activity for another. Kan inni ta'uu qabu maal ta'uu qaba? Substitutionitiin dhufuu qabu malee wantichi akkaataa biraatiin miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf maal goone sugar keenii sana sugar beetiitiin bakka buusne substitute goone bakka buusuutunidha jechuudha kan nuti goone. So opportunity cost kan jennu tokkoffaa gudsii fi sarvisii isaatiin ta'uu qaba. Kan biraa immoo substitutionii achi keessatti uumamuu qaba jechuudha. Inni afuraffaarraa production possibilities furniture kan jedhu yookaan production possibilities curve kan jennu kanadha jechuudha maqaan isaa kan biraa kana. The production possibility furniture or curve is a curve which shows the various possible combination of goods and the services that the association can produce given its resource and the technology. Maalidha kuni akkuma maqaa isaa irraa hubannu curve jedhamti. Curveedha jechuudha. Giraafii wayiidha jechuudha. Maal kan mul'isu? Amma fakkeenya osoo gubbaa ilaalle keessatti wantoota lama wal bukkee qabee ilaalle miti wantoota kompiitaraa fi wayyaa wal bukkee qabne ilaalla. So bifa giraafiitiin wantoota kana lama wal bukkee qabnee gaafa giraafii isaa kaasnu maal jedhama jechuudha. The production possibility furniture possibility isaan ibsaa jechuudha. So amma fakkeenya kana fudhadhaa jedhama. Fakkeenya kana irratti kun giraafii suma amma jennee jechuudha. Production possibility curve isa jennu. Asirratti fuuddii fi kompiitara wal bukkee qabeetudha kan inni ilaalu. So wantoota lama gaafa wal bukkee qabsiisnee ilaallu opportunity cost isaan irratti hundoofne possibility isaanii gaafa keenya bifa giraafiitiin maal jedhama jechuudha. Production possibility curve yookaan production possibility furniture jennee waamna jechuudha. Okay, inni afuraffaarra jiru akkas jedhu. The production possibilities furniture yookaan curve jedhamee beekama maqaan isaanii kan biraa. Kuni akkuma maqaa isaa irraa hubannu curve jedhamti giraafiidha jechuudha. Giraafii wantoota lama ta'edha. Maaliif maal tokkoffaa amma fakkeenya isaa keessatti kompiitaraaf close jedhamti kan biyyi tokko limited resource ishee fayyadamtee hojjechaa turte. So wantoota akkasii lama gaafa walitti fidee possibility isaanii hammamtu oomishamuu danda'a jedhee gaafa kaa'u giraafiin tokko production possibility furniture jedhamee beekama jechuudha giraafichi. So okay, example kana ilaalu akkas jedha. Suppose a hypothetical economy produces food and a computer given it is limited resource and available technology. Technology achi keessa jiruu fi riisoorsii kennamee fi limitedii kan ta'e riisoorsii kana fayyadamuudhaan kaampaanii tokko nyaataa fi fuudii fi kompiitara oomisha yoo ta'e bifa kanaan ta'a giraafii irratti jechuudha. So giraafii isaan gaafatiin dura galuutu teebilii isaa kaafanii bareedaadha. Ammas ilaalaa meetiriik toonii nyaata meetiriik toonii 500 gaafa oomishu
limit resources hagati isaan geenyee fi koompitara waa tokko iyyuu oomishuu jechuudha zeeroo ta'a. Okay. Gaafa immoo gaafa 80 irraa kanisee immoo 420 oomishu immoo meetirik toonii 420 oomishu immoo amma ta'e reesoorsii isaa irraa hafaa fi so isa irraa hafuun sanaan immoo maal oomisha jechuudha koompitara oomishaa jechuudha. Meeqa oomisha jechuudha koompitara 500 oomisha. Okay. Poointii C irratti immoo gaafa ilaalu meeqa oomisha 320. So ammas irraa kute gaafa irraa kute immoo koompitara ammamtuu dabalamaa fi jechuudha ammas koompitara 500. Koompitara 500 oomishuu danda'e jechuudha itti dabalee 1000 ta'e. So bifa kanaan opportunity costiin as keessa jira. Opportunity costii kan jennu akkamidha jechuudha 500 gara 420tti gaafa dhufee maal irra filachaa irra jechuudha koompitara irra filachaa irra jechuudha maal gataa irra jechuudha keessaati. Nyaata keessaati dhiisnee amma ta'e dhiisnee opportunity costii ta'a jechuudha fuudhiin keenya. Nyaata amma ta'e dhiisnee koompitara oomishaa jirra jechuudha. So bifa kanaan giraafiin opportunity costii keenya agarsiisu maal jedhama jechuudha. Production possibility curve jedhamee beekama jechuudha. So bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha giraafii keenya. Tokko tokko isaa point A, B akkasumas immoo QR kan jennu kan booddeetti deemaa kanadha jechuudha garuu definition isaa. Production possibility curve kan jennu tokkoffaa maal ibsuudhaaf fayyada jechuudha opportunity cost ibsuudhaaf fayyada jechuudha. Okay. To draw the PPF or PPC production possibility curve jechuudha. We need the following assumption. Assumption warreen armaan gadii barbaada jechuudha. So assumption gaafa jennu maal jechuudha. Amma fiiziksii keessatti fa'aa gaafa waa'ee friction fa'aa hojjennu qilleensa akka inni friction tokko hin qabnetti akkasiin assume godhanuti. So assumption jechuun isadha jechuudha. Wanta tokko realitii keessatti jiraachuu dhiisuu danda'a garuu theoretically gaafa keenya jechuudha akkasuma theoretically gaafa practice'itti jijjiirru wantichi ta'uu dhiisuu danda'a garuu akka nu salphatuuf wanta nuti keenyu jechuudha. Tokkoffaarratti the quantity and the quality of economic resource available for use during the year is fixed. Quantity fi quality amma fakkeenyaaf namni tokko xaafii kiiloo 100 oomishe taanaan kiiloo 100 taanaan kan nama biraas 100 qaba kan malee kan isa tokko 200 ta'ee kan isa tokko 100 qabu jechuudha. Kan hundumtuu quantitiin isaa wal qixxeedha. Akkasumas immoo qualitiin isaa wal qixxeedha. Waggaa sana guutuu keessatti wal qixxee ta'uu qaba jechuudha. Akka kanatti assume goona tokkoffaadhaatti. Lammaffaa immoo there are two broad classes of output to be produced over the year. Waggaa sana keessa wantoonni economic resource warreen amma dubbanne kan xaafiis haa ta'u wanta barbaadatu warreen quantity fi quality isaanii wal qixxee ta'an irraa oomishamanii lama ta'uu qabu lama qofaa jechuudha. Maaliif gaafa giraafiitii keenyu x-axis fi y-axis irra kaa'uudhaaf akka nu mijatutti jechuudha. So inni lammaffaadha akkasidha jechuudha. Inni sadaffaa immoo the economy is operating at full employment and is achieving full production. Maaliin jiru jechuudha qisaaseensiin jiru jechuudha walumaa galatti. So sadaffaa irratti assumption keenya maaliin jiru jechuudha qisaaseensi tokko illee jiraachuu hin qabu jechuudha. Okay, inni kan biraa afuraffaarra kan jiru technology does not change during the year. Amma technology'n isaatu jijjiirameeti amma technology aatu fayyadamee amma fakkeenyaaf economic resources koo 10 ta'ee lakkoofsuma 10 fudhannu teekinooloojii haa fayyadamee gaafa oomishu wanticha kiiloogiraama 5 yoo naa oomisha ta'e teekinooloojii baa gaafa fayyadamu immoo kiiloogiraama 10 yoo naa oomisha ta'e so teekinooloojiin kun effektii irratti qabaachaa jira jechuudha outputii isaa irratti. So akka kun hin taanetti immoo akka cheenjiin hin jiraannetti immoo maal ta'uu qaba jechuudha teekinooloojii jijjiiramni teekinooloojii hin jiru yoo jennee yaadne jechuudha hirii sana keessa. Akkas goonee yaaduu qabna jechuudha fakkicha kaasuudhaaf. Graaficha kaasuudha. Shanaffaa irratti immoo some inputs are better adapted to the production of one good than to the production of the other good. Wantoota lamaa jechuudha specialization. Inni tokko isa tokkorra wanta kana oomishuudhaaf baay'ee gaarii ta'e. Amma fakkeenyaaf sugar keenii fi sugar biitii keessaati isa kamtu irra caalaa wanta kana oomishuudhaaf na gargaara jennee isa yaadnu jechuudha specialization jedhama. Okay. Warreen kana shan fayyadameetudha jechuudha kan giraafii isaa kaasnu jechuudha. Maaloo production possibility curve giraafii isaa kaasuudhaa fi assumption warreen kana shanan kaa'uu qabna jechuudha. Inni kan biraa production efficiency jechuun maal jechuudha? Production efficiency is an economic concept that indicates the maximum level of output a manufacturer can produce without lowering the output of another.
isa guddaa hammam oomishuu danda'a? Maximum level irratti hammam oomishuu danda'a? Itoo isa tokko effective godhan. Amma fakkeenyaaf fuudii hagamiin oomishuu danda'a? Maximum irratti oomishuu danda'a. Itoo maal effective godhan? Itooni production kompiitaraa effective godhan. Inni jiru maal jechuudha? Production efficiency jedhama jechuudha. Inni kan biraan resource allocation akkuma unit 1 keessatti dubbanne distribution of finance resources. Resource bakka distribute gochuu raabsaa wantoota taasisan jechuudha. Okay, example is amma dubbanneedha kuni. So sila dubbanneedha wantiif example kana pointii ishee kana jechuun pointii kana jechuun maal jechuudha? B irra kan jiru, Q irra kan jiru, R irra kan jiru isa wajjin kan ilaalluta jechuudha. Okay, all points on the curve are both attainable and efficient. Pointii curve kanarra jiran point A, B akkasumas C fi D fi E warreen kun warreen sararicharra jiran maalidha isaanii attainable akkasumas immoo efficient attainable jechuun resoursiin isaanii isaaniif gahaadha. Kana oomishuudhaaf gahaadha. 500 oomishuudhaaf gahaadha. Wantichi fuudii 500 oomishuudhaaf akkasumas immoo kompiitara tokko yuutuun oomishiin fuudii 500 oomishuudhaaf meeshaan qabu gahaadha yookaan resursiin qabu gahaadha. Attainable gaafa jennu akkasii. Akkasumas immoo efficient qisaasa'iinsi tokko hin jiru. Guutummaa guutuutti fayyadameera. Resursiin naaf kenname jechuudha. Limited resursiin argate sana guutummaa guutuutti fayyadameera jechuudha. Efficient jechuudha. Inni kan biraan immoo any point inside the curve. Inside jechuun warreen keessatti argaman jechuudha miti. Point QV kana faatu fudhannee ilaalle tokko attainable garuu maal miti? Efficient miti. Inefficient. Maaliif attainable gaafa jennu argadheeraa gochuu nan danda'a. Pointii QV'n kun hojjetamuu ni danda'a. Pointii kana amma fakkeenyaaf lakkoofsas gidduutti argamu amma fuudii meetirik toonii 100 fi kompiitara immoo 500 jechuu nan danda'a. As gidduutti kan argamu jechuudha. So kana maal gochuu nan danda'a? Argachuu nan danda'a. Hojjechuu nan danda'a. Maaliif? Meeshaa isaa qaba. Ga'umsa isaa qaba. Garuu maal inefficientidha. Qisaasa'iinsi jira. Isarra darbeeyyuu oomishuu nan danda'a. Irraatii hafaa jechuudha. Maaltu limited resoursiin kun. Sababa kanattidha kan inni inefficient jedhama. Garuu attainable hojjechuu ni danda'ama jechuudha. QV irra sirriitu kana. Okay. Isaa alatti kan jiru immoo outside point R kana immoo fudhannee ilaallee guutummaa guutuutti ni fayyadama. Garuu maal gochuu hin danda'u? Wanticha hojjechuu hin danda'u. Maaliif amma qabuu oolidha. So isa akkasiimmoo maal jechuudha? Unattainable jennee waamna. Efficient ta'uu danda'a. Garuu unattainableidha. Maaliif guutummaa guutuutti iyyuu fayyadamuu irra iyyuu darbee hin qabu meeshaa isaa. So point R kun maal jechuudha? Unattainableidha jechuudha. Okay, inni kan biraa the PPF describes 3 important concepts. PPF kun yookaan production possibility furniture kan jennu kun wantoota sadii ibsa. Wantoota konseptii sadii ibsa. Isaanis maalidha? Tokkoffaa scarcity waa'ee scarcity ibsa. Kan biraa irratti immoo choice ibsa. Kan biraa immoo opportunity cost warreen jennu kana sadan ni ibsa jechuudha. So scarcity ibsa gaafa jennu maal jechuusaadha sirriidha. Even if a society employs all of these resources and uses them optimally, it cannot produce an infinite amount of output. Kanarratti maalidha? Ituma guutummaa guutuutti reesoorsii keenya fayyadamne jechuudha. Outputiin keenya limitedidha ammayyuu. Finite ta'uu danda'u. Kan itti fufee ta'uu danda'u. Limitedidha jechuudha. So kan nu ibsaa jechuudha. Kun immoo maal ibsa jechuudha? Scarcity wanta tokko ibsaa jechuudha. Inni kan biraa immoo concept of choice jedhu. Concept of choice. Any movement along the curve denotes shifting preference. Gaafa curvii sana keessa deemnu gaafa deemnu maaltu jira jechuudha? Choicetu jira. Fuudii amma kana oomishu immoo kompiitara amma kana oomishu. So kun maal agarsiisa jechuudha? Choicein akka giraafii sana keessa jiru ni mul'isa jechuudha. Inni kan biraa opportunity cost. Sila akka opportunity cost ibsu sila dubbanneera. Okay. Inni kan biraa formula kanadha. Opportunity cost of a good equals to the amount of next best alternative sacrificed over the amount of good gained. Opportunity cost of a good gaafa jennu jechuudha. Opportunity cost of a good jechuun gaafa fuudii meetirik toonii tokko oomishuun kompiitara hagamii mamii dhiisaa jira. Yookaan immoo kompiitara tokko gaafa oomishuun fuudii meetirik toonii tokko hammamii dhiisaa jira. Isa jedhu kan safarudha jechuudha. Opportunity cost of good kan jennu jechuudha. So kana argachuudhaaf maal goona? The amount of next best alternative sacrifice. Hammamtu sacrifice dite, hammamtu opportunity cost dite. Fakkeenyaaf
320 gara 180tti dhufe taanaan ammamtu sacrifice ta'e ammameen dhiisee fuudhii isaa ammam dhiiseen kompiitara immoo ammam argachaa jira isa jedhu keessatti fuudhii sana ammam dhiisanii jedhu isa irraa kanadha jechuudha. Inni jalaa immoo maalidha? Ammamiin itti dabale kompiitara hagamii itti dabale isa jedhudha jechuudha. So kana fakkeenyaa ilaallee sirriitti ni mala. Okay. Example. Referring to table 2.1, table is a if the economy is initially operating at point B, economy in the point B rate. Okay, they say what is the opportunity cost of producing 1 more unit of computer? Opportunity cost computer you got right? So computer to Kugafa metric food and metric 20 food hambisara so Kanamugafu Hojana Kamtachura B2 Garasi Bira Garachat so Bira Kanjuru Hagam is nature Paranizo Foodie the buffalo ditamacani Gary Basiti Damatif Mega is nature the Batoko opportunity cost to nature so the Bitoko is a Raki Sanotach Cambramu Hammam double desazolo the Bashaniti Garamik of Garakumato Golfin make a church Garagurma make us Sangi to church make a travel the Bashan to travel so make a touch the Batokora the Bashanita must opportunity cost of computer so Kanagafu Janu Kanata Ibbato correct Ibbashani. So B2C gafu kuni lakosan wanti kuni opportunity cost wanti magnitude bichatan wabach wanti wanta kana maal absolute value keessa gashinaa to negative in face jechuudha. Garuu maal fudhachuu qabna yeroo hundumaa garaagarummaa isaa fudhachuu qabna jechuudha. So garaagarummaan 300 fi 320 fi 420 gidduu jiru meeqadha? 100. 1,500 gidduu kan jiru immoo 500. So gaafa salphisnu 0.02 gaafa balleessinu maal ta'a jechuudha 1/5 kun immoo 0.2 ta'a jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha the economy gives up 0.2 metric ton of food per computer. Computer tokko oomishuudhaaf foodii amma miidhisaa jechuudha metric tonii 0.2 dhiisaa jira jechuudha. Kana ibsaa jechuudha. Okay, note we take absolute value of opportunity cost as we are interested to interpret its magnitude. Absolute value is magnitude is bichagati barbaannu fi absolute value is so jeronduma maalirra fuchuudhaan jechuudha negative dhufuun qaba opportunity cost of goodiin keenya maal dhufuun qabu negative dhufuun qabu jechuudha. Okay, nishan affaara jiru economic growth in the PPF. Economic growth jechuun maal jechuudha PPF wajjin immoo graafiitiin gaafa ta'u akkamitti asii baay'ee. Economic growth kan jennu maal jechuudha biyyi tokko economic growth guddachaati economically guddachaati gaafa jennu maal jechuudha which is an increase in total output level. Wanta produce gootee baastu suni gaafa guddatu economic growth agarsiisaa jira jedhama biyyi tokko. So kun immoo kan inni ta'uu danda'u occurs when one or both of the following condition occur. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u yoo maal ta'edha warreen armaan gadii keessaatti tokko yookaan lama isaa wal duukaa yoo ta'edha jechuudha. Kan outputiin biyya tokko guddachuu danda'u jechuudha. Inni jalqaba maalidha increase in the quantity and the quality of economic resource. Economic resource in achi keessatti argamu. Amma fakkeenyaaf sukkaara oomishu taananii quantity sugar keenya yookaan immoo quality isaa yoo dabale economic growth ni agarsiisti. Maaliif illee outputiin achirraati argamu yookaan immoo sugariin achirraati argamu baay'inni isaas ni dabala jechuudha. Akkuma maaloo dabalu quantity resource isaa argamu akkuma sana ni dabala jechuudha sugariin isaas yookaan. Inni kan biraan immoo technology advance in technology. Gaafa technology isaa guddate akkuma fakkeenya sila sinii fudhadhee ture yoo technology yoo fayyadame 5 kanaan oomishu yoo ta'e 5 kiloogiraamii kanaan oomishu yoo ta'e technology B kanaan fayyadamu yoo ta'e immoo kiloogiraamii meeqan oomisha jechuudha 10. So technology effect qabaachuu output irratti. So outputiin isaanii dabale jechuun immoo biyyi tokko maal gochaa jirti jechuudha economically guddachaa jirti jechuudha. So warreen kana lamaan keessaa tokko yoo increase godhu yookaan tokko yoo fooyya'insa agarsiise biyyi tokko maaliin guddachaa jechuudha economically guddachaa jira jechuudha. So kana giraafii wajjin gaafa walitti fidnee ilaallu immoo amma giraafiin kun giraafii isa kan fudhannee gaafa ilaallu wal duukaa guddate. Foodiinis kompiitariinis wal duukaa guddate.
Maasa amma fakkeenyaaf as keessatti teekinooloojiitu guddate yoo jenne teekinooloojiin fuudhii oomishu risoorsii sana fayyadamee teekinooloojichi advaansii ta'eera. Akkasumas immoo kan kompiitara oomishus advaansii ta'eera. Risoorsii tokko fayyadamu garuu teekinooloojiin isaanii sababa advaansii ta'eef maal jechuudha new PPF keenya ni guddataa jechuudha. Isa duraarra isa ooldii kanarra ni guddataa jechuudha new PPF keenya. Sababa maal ta'eef lamaasaa wal duukaa kan gatii guddateef. Garuu immoo kan fuudhii guddatee kan kompiitarii gaafa dhiisu akka kana ta'a jechuudha gaafiinsa. Fuudhii bichaatu asii ol dabalamanii kompiitarri achuma ta'a jechuudha. Inni kun immoo gaafa tokkoomsaa bichaa kan fuudhii yookaan kan kompiitarii qofaatti gaafa dabalu jechuudha. Kun kan fuudhii gaafa dabalu kun immoo kan kompiitarii qofaatti gaafa dabalu jechuudha. So giraafiin ikonomik giroozii PPF wajjin hariiroo isaan qaban kana. Unitiin keenya unit 2 part 1 isaa kan maal godhanna part 2 central problems of economics kan jedhamu amma wal agarruutti nagaan tura milkaa'ina dhabataaf sababa ni ta'a. We are cause for the success of generation.